Itti gaafatamummaa hayyama al-ergii jimaa duraan naannolee fi bulchiinsa magaalotaatiif kennamee ture irraa buusuun ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaatiif kennamee jira. Girmaa Guddisaa dabalata oduu kanaa qaba. Bara bajataa 2015tti Itoophiyaan oomisha qonnaa keessaa oomisha jimaa al-ergii taasisteerraa doolaara Ameerikaa miliyoona 248 kan argattu yoo ta'u, oomishaalee qonnaa keessaa doolaara argamsiisuun jimaan sadarkaa arfaffaarratti kan argamudha. Haa ta'u malee daldala jimaa seeraan alaa babal'achuu isaarraa kan ka'e biyyattiin galii sharafa alaarraa argattu akka xiqqaatu ta'eetii jira. Rakkoo kana hambisuuf jecha immoo itti gaafatamni hayyama al-ergii jimaa naannolee fi bulchiinsa magaalotaaf kennamee ture haqamee jira. Itti gaafatamummaa hayyama al-ergii jimaa duraan naannolee fi bulchiinsa magaalotaaf kennamee ture irraa buusuun ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaatiif kennameetii jira. Murteen kun kan darbe kibxata darbe gaafa guyyaa 27 bara 2016 ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa kan ta'an Dr. Gabra Masqal Caalaa ibsa laataniin akka ta'e gabaafamee jira. Sababni murtoo kana ammoo adeemsa kenniinsa hayyama jimaa irratti rakkoon akka jiruu fi daldalli kontiroobaandii jimaa akka babal'atu godhee jira. Al-ergii jimaa irraa biyyattiin bu'aa eeggamee argachaa hin jirtu. Kanaaf adeemsi hayyama al-ergii jimaa akka jijjiiramu ta'ee jira jechuun Dr. Gabra Masqal Caalaa kan himan. Sadarkaa naannootti daldaltoonni jimaa hayyama al-ergii kan qaban 4,991 yoo ta'an, magaalaa Finfinnee keessatti ammoo daldaltoonni jimaa 3,000 ol kan ta'an hayyama al-ergii isaanii aanaalee magaalichaa irraa fudhataniitii jiru. Haa ta'u malee bara bajataa 2014 keessatti daldaltoonni jimaa gara alaatti ergan 645 qofa akka ta'e himaniitii jiru. Kanneen keessaa 162 kan ta'an bara bajataa 2015 keessatti yeroo tokkollee jimaa gara biyya alaa erguu hin dandeenye jechuun ministeerichi kan dubbatan. Bara 2015 keessatti lakkoofsi daldaltoonni jimaa gara 486 gadi bu'ee jira. Dr. Gabra Masqal Caalaa dabalatan akka jiranitti daldaltoonni jimaa hayyama qaban garuu karaa seeraan ala gara biyyoota Somaalee fi kanneen birootti kan ergan yoo ta'an, daldaltoota karaa seera qabeessan daldalan irratti gabaa cufee jira. Akkasumas sharafa alaa biyyattiin daldala jimaa irraa akka hin arganne taasisee jira jechuun himaniitii jiru. Rakkoo kana hundeerraa furuuf ammoo hojimaanni haaraan akka diriirfamee jirus himaniitii jiru. Hayyama al-ergii daldala jimaa onkulleessa 27 bara 2015 irraa kaasee hojiirra kan oolche ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa yoo ta'u, ammaan booda waldaan yookiin namoonni dhuunfaa hayyama al-ergii daldala jimaa fudhatanii hojjechuuf bifa haaraan ulaagaalee 5 guuttachuun akka hayyama argachuu danda'an himameetii jira. Ulaagaaleen kunneenis tokkoffaa geejjiba jimaa geejjibsiisuu kan GPS fi uwwisa qabu dhiyeessuuf kan dirqamamuu danda'u, lammaffaa hayyama haaraa kan gaafatu yoo ta'e bara bajataa kana keessatti yoo xiqqaate jimaa meetirik toonii 100 erguuf kan dirqama fudhatuu fi ragaa kan dhiyeessuu danda'u, sadaffaa hayyama duraan kan qabu yoo ta'e ammoo naannolee keessatti akkasumas magaalota kamuu keessatti jimaa gurguruu akka hin dandeenye ta'uu isaa, dabalataanis daldala al-ergii jimaatiin adeemsa badaa sharafa baankii diilkwant liist keessatti jiraachuu dhabuusaa ragaan kan mirkaneessu ta'uu qaba. Arfaffaa mana kuusaa jimaa lafti isaa fi keenyaan isaa dhagaa konkiriitii irraa kan tolfame bal'ina meetirii 100 kan qabu, ol ka'iinsa meetira 5 kan qabuu fi salphaatti foddaan isaa qilleensa kan galchuu danda'u ta'uu qaba. Shanaffaa daldala jimaa hayyama daldalaa kan baafatee fi kan haaromsee, dabalataanis hayyama al-ergii jimaa kan qabu onkuleessa 27 hanga sadaasa 15tti bara 2016 irraa kaasee ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaatti dhiyaachuun waraqaa ragaa dandeettii fudhachuun hayyama daldalaa haaromfachuu akka danda'amu ministeerichi beeksiseetii jira. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa ulaagaa kanneen baasuuf sababoota isaa tarreessee jira. Galiin sharafa alaa daldala jimaa irraa biyyattiin argattu waggaadhaa gara waggaatti xiqqaachaa dhufuun isaa tokkodha jechuun kan himan. Kellaawwan naannolee keessa jiran konkolaattota jimaa irratti qaraxa hin barbaachifne murachaa jiraachuu fi dabalataanis kontiroobaandiin jimaa babal'achuu Dr. Gabra Masqal Caalaa akka sababaatti kaasaniitii jiru. Itoophiyaan bara bajataa 2013 keessatti sharafa alaa irraa doolaara Ameerikaa miliyoona 402 kan argatte yoo ta'u, bara bajataa 2014 keessaa garuu doolaara Ameerikaa miliyoona 10 gadi bu'uun doolaara Ameerikaa miliyoona 392 qofa argatte turte. Bara bajataa 2015 keessa Itoophiyaan jimaarraa sharafa alaa irraa doolaara Ameerikaa miliyoona 248 galii kan argatte yoo ta'u, kun ammoo isa bara 2013 waliin wal bira qabame yoo laallamu garaagarummaa doolaara Ameerikaa miliyoona 144 akka qabudha Dr. Gabra Masqal Caalaan kan dubbatan. Adeemsa haaraa kanaan daldaltoota jimaa irratti qaraxa kamuu hin kaffalan jechuun Dr. Gabra Masqal Caalaa gaazexaa riippoortariitti kan himan.